keenyaa gurraan dhalaa 19 bara 2018 kun oolmaa Oromiyaa Media Network OMN irratti isiniif darbudha. Oolmaa Oromiyaa Media Network guyyaa har'aan odeeffannoo kutaalee Oromiyaa bal'oo irraa walitti qabannee dhiyaanne kan kallattiidhaan tamsaasa kallattiin isiniif dhiyeessinu ta'a. Egaa isa kana isin keessummeessuudhaan kan si waliin turru an itichaa guddataa waa'illi koo Usmaan Dhukumee akkasuma immoo gama teknikaan kan waliin jirus Fuad Siraaji. Keessumaa egaa odeeffannoo kutaalee Oromiyaa bal'oo qabanne irratti dabalataan namni keessummaa addaa godhannee nuun dhiyaanne barsiisaa barreessaa fi qorataa kan ta'e Tafarii Nuguseeti. Egaa Tafarii Nugusees gara dhumaa irratti akkuma odeeffannoo kutaalee Oromiyaa bal'oo isin geessisneen qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'a. Egaa mata dureen nuyi irratti fuulleffannu inni guddaan yookiis immoo Tafarii waliin turtii taasisnu inni guddaan immoo waa'ee tibba kana keessumaa ministeerri muummee biyyittii obbo Hayilamaariyaam Dassaaleeny aangoo gadi lakkisuuf xalayaa galchuu isaanii hordofuudhaan hamii yookiis immoo dubbiiwwan sabaa himaalee tokko irratti OPDO'n aangoo Prime Ministerii yookiis muummicha ministeeraa argachuu ni malu isa jedhuu fi haalli qabatamatti OPDO keessa jiru maal fakkaata kan jedhu irratti egaa barsiisaa Tafarii Nugusee waliin turtii waan taasisnu ta'a. Gara odeeffannoo jalqabaatti egaa gara Usmaanittan sin dabarsa. Hayyee daawwattoota keenya anis gama kiyyaa nagaa isin gaafadhee jira akkam jirtu baga jiraattan isiniin jennaa kun qophii yookaan odeeffannoo fi oduu oolmaa Oromiyaati. Jalqaba irratti kan fudhannu loltoonni federaalaa hawaasa magaalaa Ciroo irratti reebicha dhaqqabsiisaa jiraachuun odeeffannoon gamasii nu dhaqqabee jira. Daldaltoonni hojii daldala isaanii geggeessuu dadhabaniiru sa'aatii murtaa'een alatti magaalaa keessa socho'uunis akkaan isaan rakkisu jiraattonni OMN itti himan. Namoonni qabamanii mooraa waraana wayyaanee keessattis reebamaa jiraachuu jiraattonni dubbataniiru. Jiraata magaalaa Ciroo kan dubbifne walumaan dhageeffannee waliin deebina. Haalli magaalaa Ciroo eeggadda guyyaa gabaa lagannaa booda guyyaa sanirraan waraannis magaalaa keessa guutee uleedhaan nama reebaa jiranii nama kaanis tumaa jiranii amma mustaqee mucaan tokko guyyaa gaafa amma dura gaafa isaan baqattoota uummanni keessummoota laaluudhaaf lammiif jedhanii deeman sanis motora taatii wajjin qabanii isin gabaafnee turre kana duraas ijoollee isaan namsanii wajjin hidhanii turan. Akkasumas deebi'anii isaa dukkaana keessa jiru dukkaanuma keessatti itti dhufanii edeessuudha. Illee dhufanii itti dhufan motora wajjin mucaa fuudhanii ammas mana hidhaa geessanii illaa amma kun mana hidhaa geessanii hidhamee jira mucaanis. Mooraa waraanaa keessa jira mana hidhaatiin waraanaa fidan. Poolisiin Oromiyaa hin jiru magaalaa san keessa yeroo akkana miidhaan kun isin mudatu. Ni jira poolisiin sila amma namni tokko yoo rakkoo qabaatu ta'e namni qabu namni sila qaamni nama san yakkatti dhiyeessuu qabu sila poolisiin naannoo Oromiyaatti ture. Poolisiin naannoo Oromiyaadha odoo dhimma kan hin gaafannetti makalaakayaan dhaqee galgala namni bitatee abduu godhanii isaan keessaa kan dhaqanii fuudhanii amma achi keessatti tumanii biyya meeqa hidhanii achi keessaa isaa haala miidhaa kan qabu ammallee miidhaa kan qabu eega achi dhaqanii fuudhame mooraa waraanaa keessa jira ganama kana dhaqee kan har'a galgala akkan gabba'uu hin dandeenye ammaan kana magaalaa Ciroo keessa. Uummata Oromoo miidhaa hin danqa jettanii yaaddu akkasumas sochii uummata Oromoo duuba deebise jettanii yaaddu labsiin yeroo muddamaa kun. Labsii yeroo muddamaati jedhamee nuti wanti dubbatamu nu dhageenya garuu akka Cirootti akka nama Ciroo keessa jirutti yoo naan jettu taate Ciroo ammaan kana waraana wayyaaneetiin waraana makalaakayaatiin bulu jirti jedhama malee wanni poolisii naannoo Oromiyaa Fatinoon kun waan itti bullu natti hin fakkaatu maaliif yoo ulee gurguddaa kana guurratanii maana laalta wanni isaan siin jedhan maana laalta eessa deemta galgala zaan lama geenyaan ijoollee baajaajillee jechuun ijoollee baajaajillee kararra deemu eeba labsii dhiyoo tana agartee lagannaatii as magaalaa Ciroo keessa galgala za'aa lama warri baajaajilleen tumamaa jira miidhaa guddootu deemuudhaaf deemana fakkaattii fuula duraaf ammallee. Haala kanaan akkamitti jiraachuun danda'ama akkamitti ummatichi jireenya isaanii geggeessuu danda'u ree bifa kanaan. Bifa kanaan yoo akka isaan amma uleedhaan nuti deeman kana taate gartee silaa dukkaana keessa kan jirus dukkaana keessaa fuudhanii miidhaa seersisan ta'e karaa bahuu dhiifnee rakkoo fakka gaafii takka gartee karaa nagaatti gaafanna nuti jennu sana nurraa qeebaluu baatee mootummaan gartee biyyattii kana akkanatti waraananii bulchoo kajuu ta'e nutillee ga'ame gartee somti bakkuma hundattuu dhuma yoo numa dhumne malee karumarratti isaanii baanee yoo kadhumnu ta'e malee mootummaan naannoo Oromiyaa takkaafuu gartee waan kanarratti waan hojjetamuu danda'u takka atattamaan yoo furmaata nuuf laate malee bifa kanaan jireenyi ni danda'ama waan ni jiraanna waan jennu ni jirsinatti hin fakkaatu. Oduma wal fakkaatuun Oromiyaa magaalaa garaagaraa keessatti mootummaan wayyaanee maqaa labsii yeroo muddamaatiin hawaasa nagaa dararuu fi doorsisuu cimsee itti fufee jira.
Haaluma kanaan godina Arsii dhiyaa magaalaa Dodolaatti waraanni agaazii hawaasa goolaa jiraachuun dhagame. Kun kanaan osoo jiruu qeerroon magaalaa Sabbataa sababa labsii yeroo muddamaatiin hoogara mootummaan wayyaanee uumuuf wixxifatu balaaleffachuu dubbataniiru. Gabaasa kanaaf Muhammad Fantallee. Sirni mootummaa wayyaanee kan sochii hawaasa bal'aatiin raafamaa jiru ammas dhiphina sirnichaa furuun hafeem hawaasa nagayaa maqaa labsii atattamaatiin goolaa jiraachuun dhagahame. Mootummaan Itoophiyaa kufaatii siyaasaa mudachuun labsii yeroo muddamaa bu'uura seeratiin hin deeggaramne erga labsatee booda basaasota isaa biyyattii keessa facaasuun hokkora uume uummata nagayaa irratti gaagama lubbuu dhaqqabsiisuuf yaalii gochaa akka jirudha maddeen keenya kan ifa taasisan. Godina Arsii lixaa magaalaa Dodolaatti waraanni agaazii hawaasa garmalee hiraarsaa akka jiru jiraattonni naannichaa OMN timan. Waraanni mootummaa federaalaa baay'inaan magaalaa Dodolaatti buufamuun suurawwan goototaa magaalattii keessatti maxxanan buqqisuu fi dargaggoota manneen daldalaa isaan irratti suurawwan oromummaa isaanii ibsu yookaan suurawwan goototaa maxxanfatan adamsuun miidhaa raangaa akka jiran odeeffannooleen argachaa jirru ni addeessu. Akka yaada jiraattotaatti waraanni agaazii magaalattiitti buufame gama biraatiin immoo qabeenya hawaasaa saamuu irratti kan bobba'edha. Dargaggoota reebicha irratti raawwachuun moobaayila irraa fudhataa akka jiranii fi qabeenyota dhuunfaa birootis humnaan saamaa akka jiranis maddeen keenya dabaluun ibsanii jiru. Dhimma labsii atattamaatii walqabatee qeerroon magaalaa Sabbataa mormiin gabaa lagannaa eegalameera jechuun ololaa fi shira diinaa farfamaa jiru. Hawaasni keenya dhaga'uu akka hin qabnee fi rakkoolee hawaasa keenya mudatan marammoo sagalee tokkoon tasgabbiidhaan akkuma qabsaa'ota keenya manhidharraa hiiksifanne wal mari'achuu fi wal dhageettiidhaan kan deemamu ta'uu akka qabu beeksisan. Kanatti aansunis qeerroon Sabbataa mootummaa wayyaanee maqaa labsii yeroo muddamaatiin waraana Oromiyaa keessa bobbaasee hawaasa nagayaa gooluun dhaabbachuu akka qabus akeekkachiisanii jiru. Simannaan hidhamtoota Oromoo kutaalee Oromiyaa bal'oo keessatti gaggeeffamaatti jiru bal'inaan itti fufe. Har'as magaalaa Shaambuu keessatti hidhamtootaaf simannaan bal'aan gaggeeffamaatti akka ture odeeffannoon gamasii arganne ni mul'isa. Keessumaa namoonni guyyaa har'aa simataman kanneen akka Caaltuu Taakkalaa, Dachaasaa Wiirtuu, Margaa Booree, Oliiqaa Waaqoyyaa, Xilawuun Baayyuu fi kanneen biroo ta'ullee jiraattonni OMN itti himaniiru. Akka jiraataa magaalaa kanaa dubbisnetti dhimmi yeroo muddamaa kun yookiis labsii yeroo muddamaa kun isiniin daangessine wayita jennettis tasaa nun daangessine gamtaan gama keenya jiru baay'ee nama boonsaadha kan isaan jedhan. Keessumaa tiishertiin iddoo sanatti namoota mana hidhaatii baaniif qoodames kan injiinar Tasfaa'uun Camadaa bara jiraatetti dubbate keessaa bilisa taanee dhalanne bilisaan jiraachuu dadhabne kan jedhu akka ta'ellee nuuf himaniiru. Meegaa jiraataa magaalaa Shaambuu waliin turtii taasisneerra walumaan haa dhageenyu. Odeeffannoo gara keessanii isin gaafachuufan isinii bilbile guyyaa har'aa simannaan hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa wayyaanee garaagaraa keessaa ba'aniif magaalaa Shaambuu keessatti taasifame kan jedhu odeeffannoo dhaga'e. Simannaan haala kamiini kan gaggeeffame eenyu faati kan simatamani? Yeroo har'aa kana ganama uummanni magaalaa Shaambuu fi naannoo ishee aanolee naannoo irra jiran magaalaa Shaambuutti wal ga'uudhaan ganama naannoo sa'a lamaarraa eegalee hidhamtoota yookaan morkattoota jennee wayyaa marka morkattoota kana simataniiru. Morkattoonni isaan kun keessa uummanni magaalaa keenya keessa akka har'aa bahee uummata kana simatee hin beeku. Namoonni maqaan isaanii gadi fageenyaan waan beekuu baadhellee Caaltuu Taakkalaa Abeetuu kan jedhamtu jiraattuu magaalaa kanaa bara 1997 kan qabamtee har'a gadhiifamteetti. Ammoo Oliiqaa Waaqoyyaa Dhugumaa kan jedhamu hojjetaa baankii Oromiyaa Intarnaashinaal Oromiyaa kan ta'e achiitii akka waardiyaa egaa amma kanuma namoota hedduu maqaan isaanii kan hin naannoo kana torbaa kan ta'anii har'a hiikamanii magaalaa keenyatti simatamaniiru jechaadha. Simannaa kanarratti tarii dhaamsi yookiis ergaan qeerroodhaanis ta'e warreen mana hidhaatii hiikamaniin darbe jira laata? Tarii dhimma kanarratti waan nuuf kaastan yoo qabaattani. Haalli achirratti darbe simannaan isaa akkuma duratti ibsuu yaaletti kan nama gammachiisu yoo ta'e kanarratti garuu manguddoon biyyaa tokkummaa keenya cimsannee qabsoo nu harka jiru qabsoo keenya itti fufsiifanna kan jedhu qeerroon magaalaa keenya manguddoon abbootiin gadaa magaalaa keenya keessa jiran kan dubbatanii ta'uusaa achumarraa ol qabatee immoo kan baay'ee nama tolu kantiibaan magaalaa Getaachoo Taaddasaa
isaa kan jedhaman haala gaariidhaan haala dushina qabuutiin uummataa fi jiraattota naannoo ishee jiran yeroo magaala keenya tokkummaa nurratti biqilaa jiru kana tokkummaa keenya cimsannee harka wal qabannee tokkummaa keenya kan cimsannu ta'uu isaa qeerroon keenyas beekee kallattii dhaabni jedhetu hin taane kallattii qeerroon keenya magaala keenya nuu kaasu kallattii isaan nutti agarsiisan qabannee manguddoota keenya dhaggeeffannee qabsoo keenya itti fufna kan jedhu kan karaa kantiibaa kana darbeera ergaan akka jecha ergaa jabaataaf ulfaataa qaamni mootummaa karaa kantiibaa kana darbee jechaadha baay'ee kan nama gammachiisu uummanni kan itti gammade ani hagabkoot yeroo jalqabaaf shaambukeetti waan akka ta'e baay'ee kan namatti toludha jechaadha. Haa ta'u gaa yeroo ammaa kana guutummaa Oromiyaa keessatti labsii yeroo muddamaatu labsamee jira yeroo akkasii keessatti immoo namoonni aanaalee garaagaraarraa walitti qabamanii akka simannaa taasisanidha kan hin odeeffadhe tarii dhiibbaa isinirraan hin geessisne yeroo muddamaa ta'uunsaa simannaa isin taasistan kanarratti. Baay'ee kan nama ajaa'ibu yeroo ammaa kana haalli magaala keenya baay'ee kan namatti toludha. Dhiibbaa labsiin hatattamaa labsameera. Haalli labsiin hatattamaa labsame kun immoo uummanni amma yeroo informaalii haasa'u deemnee qaama individuaalii nama tokko tokko yeroo qaamni labsii hatattamaa kun nuun bulchuu nuti uummanni fi qeerroon ufuma keenya bulchanna kan jedhu ufuma keenya naannoo keenya tasgabbeessinee jiraanna malee hin barbaannu kan falmii guddaa jira. Haa ta'u malee qaamni kun yeroo ammaa kana gadi bahee mataasaa dhufee qaamni gama poolisii Oromiyaa kana keessatti galateeffachuun barbaada. Ituun biran darbiin kan ituun galateeffatiin hin darbu aqee haratotti aqee simataa poolisiin Oromiyaa baay'ee kan nuyi tolu yeroo ammaa malee qaamni addaa dhiibbaa godhee qaamni nageenyaa dhiibbaa godhee akka nuti hin simanne kan godhe tokkollee hin jiru isaan nufaana bahanii simatanii jechaadha. Garuu qaamni federaalaa dhufee dhiibbaa godhe tokkollee hin jiru. Haa ta'u gaa akka jiraataa magaalaa kanaatti dhaamsa yoo qabaattan yookiis ergaa addaa yoo qabaattan carraa isiniifan kennaa yoo hin qabaanne garuu gamanumaan nagaa isinitti dhaama. Ergaa ani qabu labsiin hatattamaa yeroo ammaa kana tokkummaa uummata Oromoo bilisummaa uummata Oromoo harkatti qabachuuf uummanni Oromoo dhandhamachaa jiru kana karaatti hambisuuf kan labsame waan ta'eef uummanni Oromoonis akka uummata tokko akka jiraata tokkootti akka uummata Oromoo tokkootti labsii yeroo ammaa jiru kana ni balaaleffanna hin fudhannu qaamni jiru hundumtuu qaamsa dhimmi ilaalu kan hundumarratti baree iddoo manni marees akka nuun mirkaneessinu gama keessanis kan deeggarsa sin gootan yoo jiraate karaa kana akka deeggartan uummata Oromoo tokkoyyuu haala labsii hatattamaa yeroo ammaa kana fudhachuu hin barbaannu hin fudhannus tokkummaa keenya ufuma keenya eegganna haala namuusa tasgabbii biyya keenya naannoo Oromiyaa jiru nuti naannoo biraafuu ni keenya hin barbaannu ni balaaleffanna. Haa ta'u gaa guddaa galatoomaa jiraataan magaalaa Shaambuu ibsanuuf kennitaniif dhimma simannaa hidhamtoota siyaasaa gara magaalaa keessanitti dhufanii taasistaniif haala qabatama irratti ibsanuuf kennitaniif. Galatoomaa. Daawwattoota keenya jidduudhaan oduu gammachiisaa isin dhageessifna. Akkuma beekamu OMN waggoota arfan darbanirraa jalqabee bifa si'oominaa fi akkasumas bifa gammachiisaa ta'een rakkoolee uummata Oromoo addunyaa biraan ga'uu fi isin biraan dhaqqabsiisaa turuun ni yaadatama. Haaluma kanaan ammas ta'ee gara fuula duraatti ciminaan kan hojjetu ta'uudhaan wal qabate toora irraa kanaan dura akka tamsaasa isaa kallattiidhaan sababa mootummaa wayyaaniitiin biyyatti mul'achuu dadhabee har'arraa eegalee gara saatalaayitii Naayilsaatiin geggeeffamaa jiraachuu fi kun gammachuu olaanaa ta'uun boordiin OMN beeksise. Haaluma kanaan karaa namoonni Naayilsaatii irratti hordoftan firikweensii 11595 polarizeeshinii VSR 27500 FEC auto ta'uu asumaan isin hubachiifna. Egaan daawwattoota keenya OMN gara toora saatalaayitiin deebuu isaatti baga gammaddanii wajjumaan baga gammanne isiniin jenna. Egaa waggoota arfan kanatti mootummaan wayyaanee si'a 17 ol tamsaasa OMN ugguruun isaatis waan yaadatamuudha. Egaa gama biraatiin odeeffannoon harkaa qabdu itichaa maaliyaati harkaa namaa. Usmaan ayyan daawwattoota keenya daawwachaatti kan jirtan kun oolmaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irratti isiniif darbuudha. Oolmaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork guyyaadhaa keessummeessuudhaan kan si waliin jirru waayilli koo Usmaan Kumee anis itichaa guddataa gama teeknikaan kan nu waliin jiru immoo Fuwaad Siraaj keessummaan nuyi godhannee dhiyaanne immoo barsiisaa barreessaa fi qorataa kan ta'e barsiisaa Tafarii Nuguseeti. Egaa Tafarii Nugusees gara dhumaa irratti keessumaa haala qabatamatti OPDO keessa jiruu fi haala ministeerri muummee biyyattii jijjiiramuu irratti waan haasofsinitu ta'a. Maarreegaa isinis nu waliin turaa jenna. Gara odeeffannoo keenyaatti darba. Dhaabbileen amantaa dhalattoota Oromoo biyya alaa labsiin yeroo muddamaa mootummaan Itoophiyaa labsee rakkoolee biyyattii mudataniif furmaata hin ta'u jechuudhaan sagalee isaanii dhageessani. Labsichi akka hin raggaaneef dhiibbaa barbaachisu gochuun hedduu murteessaa ta'us
hubachiisaniiru. Yuuniin Gidaa waan qindeesse qaba. Odeeffannoo gara keessanii isin gaafachuufan isinii bilbilee guyyaa har'aa simannaan hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa wayyaanee Artistii miseensota mana maree irratti dhiibbaa barbaachisu uumuun labsiin yeroo muddamaa kun akka hin raggaane dura dhaabbachuutu barbaachisas jedhan. Mootummaan Itoophiyaa biyyattiin labsii yeroo muddamaa baatii 10 ture jalaa baate yeroo baatii 6 caalle keessatti labsii muddamaa irra deebiin labsachuunsa maree fi waliigaltee biyyaalessaa raawwachuuf waadaa hawaasa biyyattiif seene kan cabse ta'uu amannas jedha ibsi kun. Mirga lammiileen walitti qabamuuf yaada ofii bilisaan ibsachuu irratti qaban labsii mulqu labsachuun dirree dimookiraasii bal'isuufis ta'e nageenyaa fi guddina diinagdee dhugoomsuu irratti dhiibbaa mataasaa danda'e qabaata. Ibsi waldhahan gama aangawoota mootummaatiin ba'u harkifannaan waadaalee hawaasa biyyattiif seenaman hojiitti eeguu irratti mul'atuu fi iftoominni dhabamuunis nu yaaddessaa jedhaniiru. Labsii yeroo muddamaan mormii karaa nagaan geggeeffamu kaamsuun miirri hin barbaachifne babal'ate raafama hawaasaa hordofsiisuu danda'ama. Mootummaan labsiin hawaasa biyyattii kaamsuuf yaaluurra haala riifoormii siyaasaa irratti mariin hunda galeessi geggeeffame araarri biyyaalessaa uumamuu danda'u irratti qaamolee dhimmi ilaalu mara faana hojjechuu akka qabuufis hubachiisaniiru. Rakkoonni siyaasaa biyyattii walabummaa hawaasaa dhugoomsuun malee walabummaa mulqachuun furamaa amantaa jedhu hin qabnus jedhan. Labsichi biyyattii keessatti dimookiraasii dhugoomsuufis ta'e guddina diinagdee hunda hirmaachisee mirkaneessuuf danqaa ta'uu hubachuun miseensonni mana maree bakka buutota uummataa walta'iinsaan akka kuffisaniif irratti hojjetamuu akka qabus hubachiisaniiru. Labsii yeroo muddamaa baatii 6 tura barbaachisummaan isaa ilaalames baatii 4 dheereffamuu danda'a jedhame kanarratti mormiin hawaasa biyya keessaa fi alaa dhaabbilee fi mootummoota irraa dhaga'amu cimee itti fufeera. Labsiin kun qeerroo qabsoo caaluuf xiiqii keessa kan buusu malee qabsoo qeerroon Oromoo cichoominaan geggeessu kan naaffisu miti ejjennoon jedhus qeerroo fi qabsaa'ota sabaarraa bal'inaan dhaga'amu irratti argama. Sirna abbaa irree Itoophiyaa faana michummaa yeroo dheeraa qabaa kan jedhamu mootummaan Ameerikaa gama isaatiin barbaachisummaa labsichaa ejjennoo cimaan kan mormu ta'uu beeksisuun battala dhaga'ame irraa eegale hojiirra oolmaan labsichaa rooga maraanuu shakkii keessa bu'eera. Dhalattoonni Oromoo 20 gahan baatii fulbaanaa darberraa eegalee hojii teelee irraa hojjechaa akka hin jirre beeksisan. Magaalaa Jijjigaatti hojjechaa kan turan dhalattoonni Oromoo kunniin erga wal dhibdeen daangaa Oromiyaa fi bulchiinsa naannoo Somaalee irratti geggeeffame as dhiibamanii gara Oromiyaatti deebi'anii jiru. Namoonni hedduun humna addaa poolisii Abdii Illeetiin magaalaa Jijjigaa keessatti ajjeefamu. Reebamuu fi qabeenyi isaanii jalaa yoo saamamu hojjettoonni teelee kunniin lubbuu isaanii baraaruudhaaf kan Oromiyaatti deebi'an. Hojjetaa teelee kan ta'an namni nuti dubbifne akka jedhanitti baatii fulbaanaa irraa eegalee waajjira teelee kan magaalaa Finfinnee jirutti deemnee iyyannus falan arganne. Har'aa boruu jechuun dhimmi keenya lafarraa harkifataa jira. Nutis hojii dhabnee rakkataarra jechuun OMN itti himanii jiru. Walumaan haa daawwannu. Akka teelee irraa hojii isin dhaabsisan hin dhaga'e maali sababaan teelee akka hin hojjenne isin ugguraniif? Sababni ugguramaa jedhamee himaniif nuti naannoo Somaalee fa'ii ukkaanii kan dhufne yeroo dheeraadha. Hora fulbaana keessaa kana kan nuti dhufne. Kanaaf amma isaan uggurama kan jedhu guutuu guutuutti ifatti bahanii nutti himne deddeebisaati kan jiran fulbaanaa irraa kaanee gaafa lolli biyya Somaalee kanatti qabirraa eegaleen kan jammaatti hojii maleedha kan ta'aa jiru. Har'a booda isaan osoo jedhaniiti guyyaarraatiin nu gahanii jiru. Amma numaatu boqonnaa guutaa akkasitti jiraadha. Maal jechaatiin mindaan darbee yeroo isaatti hojjetiin kan kaffalamaa ture. Numaatu immoo haalli sun darbee ramaddii bira kutanii hunduma duraan kaffalamaa yeroo isaa sun hojjetiin baatii lama sadiitti kaffalamaa ture kan amma dhorkaniiti kan isaan akkasumatti isaa jirani. Amma dheengadda kana marii Gabreetoon waldee qindeessaan booddisaa yookaan telekoom ajaji kun dhaamsa isaaniif dabarsutti akka jedhani mukaan hojiitti deebi'uu asitti ramaduu dhiisii fi bakka duraan turan sanatti
deebi'anii yoo kana hojjetan ta'e hojjetan yoo hojjetan ta'e immoo dhimma mataa isaaniitti gochuu danda'udha kan isaan himaa jiran. Isin namoota meeqa kan ammaan kana haalli hojii keessanii akka hin argamne lafarra harkifamaa jiru? Walumaa galatti nuti dhalataadhaanis Oromoodha, lammummaan keenyas Oromoodha. Sababa kanaaf jecha naannoo Somaaliirraa namni buqqa'anii magaalaa Finfinnee kana keessa hojiidhaan malee taa'aa jiru nama 20. Erga gara duraan hojii qabdan magaalaa Jijjigaatti deebi'aa hojii idilee keessanitti deebi'aa jedhanii isin hubachiisanii gamasitti deebi'uudhaaf wanni isin rakkisuuf isin danqe maaltu jira? Nuti deebiidhaaf sadii gonkumaa hin qabnu yoo danda'amu isaanitti xalayaa gaggeessummaa muuxannoo hojii keenyaas nu kennanii filaanii gaggeessinu barbaanna. Achirra deebiirra maalis nu keessaa namni qaama isaa dhabee fayyaa dhabee qaama isaa guututti kan deebiin baasee turbiitti namni hidhamii bahee jira. Nutis namoota du'an namoota jiran biratti miidhamaa turan namoota maatii isaanii irratti qalaa turan ijaan waan arginee jirruuf du'a lammaffaa hin deemu hojjennee jedhu qabna. Kanaan bijaatu turre gonkumaa deebiidhaaf sadii gonkumaa kan qabne deebinutti beeksisaa turre. Jarra immoo dhimmi keessan dargaggoonni godina Harargee Lixaa aanaa Daaroo Labuu humnoonni waraana mootummaa dhiibbaa jabaa nurraan geessaatti jiru jechuudhaan komatanii keessumaa manguddoota naannoo keenyaa fi maatii keenya bakka qeerroowwan badaniidhaa baasaa jechuudhaan mana hidhaatti dararaa jiru jechuudhaan illee komataniiru. Dargaggoo iddoo kanaa waliin turtii taasisneerra walumaan haa dhageenyu. Naannoo godina Harargee Lixaa aanaa Daaroo Labuu rakkoo jajjabduutu jira kan jedhu odeeffannoo nuuf qoddani. Maaltu jira mee qabatamatti naannoo keessan? Aanaa Daaroo Labuu magaalaa Sakiinaadha. Baatii takka guutuu hamma arbaan tana ijoollee qeeyroodhaa fidaadha. Ijoollee qeeyroo abaluu fi abaluu jaadha. Maqaan nuufannaadha jedhanii fi maatii keenya rakkisutti jiran nuti baanee majaa keessa jirra. Magaalaa jechuun humna raayyaa ittisa biyyaati. Nuti Oromiyaa poolisii taatee Oromiyaa poolisiin nu yaamne. Makalakaan nu haamujjiyaa makalakaan nu jeeftii hin deeynu ennee bannee bosona keessa jirra. Baatii takkaa ol dabarree akkanumatti namuma bira deddeemnee namumarraa waa nyaannee jiraachuu jirra. Abbootii keenya nama 13 manguddoo biyyaa sababa keenyaan hidhaa naqanii hidhaa jiran. Isin jalqabumayyuu wayitaa labsiin yeroo muddamaa kun hin labsamiin durayyuu rakkoo jabduu keessa turtanii jechuudha ka. Labsii yeroo hatattamaa kun amma guyyaa 3 dura labsamee miti nuti bar kanaa miti bar baatii lamarraa eegalee haga arbaan sana haga aduu arbaan sana rakkoo guddoo keessa jirra. Amma faa eegalabsii kana labsanii kaleetii deengadda abbootiin qeeyroodhaa jedhanii mana rafuu sodaatanii achirraa deemanii isaanillee bosona keessa nu wajjin jiran. Abbootii qeeyroodhaa hunda akka jirtutti mana hidhatti naqanii amma nama 13tti mana hidhaa jiraman guddoon biyyaa sheekotiin imaamni biyyaa mana hidhaa jiran. Labsii hatattamaa kana durallee nuti rakkoo keessa jirra. Dhimma kanarratti qaamonni bulchiinsa naannoo keessanii deebii isiniif kennuu yaalaniiru isinoo gaafattaniittu gama sanaan maaltu jira tarii waan nutti himtan qabduu laata? Nageenya aanaa Daaroo Labuu yeroo 4 silkii bilbileetii rakkoo akkanaatti nutti jira. Osoo Oromiyaa poolisiin jiru, osoo nageenya aanaa Daaroo Labuu jiru, osoo Oromiyaa poolisiin jirtu, osoo itti gaafatamaan aanaa Daaroo Labuu jiru, makalaakaayaan ganda keenya jala deemtee sababa gartee abbootii qeyroo barbaadaatiin mana namaa guutuu caccabsitee mana abbootii qabeenyaa mana 3 hajabsan keessa kilaash tokkoo fi nibiree makiinaa 3 jalaa fuudhan obbo Haamid Qahaa jedhamu. Sababa qeyrootu allichi sabboonaadha. Sababa qeyrootu mana isaa keessa jira jedhanii mana isaa gisee cabsan. Kilaash hayyama qabuu fi nibiree makiinaa 3 jalaa fuudhanii biyyee makiinaa 3 jalaa fuudhanii akkasitti illee rakkoo keessa tura. Haga godinatti illee dhaqee xiyyatee homaanni kan namneef nutillee nageenya hana garuu yeroo 4 itti himanne namni furmaata nuu laatu hin jiru. Achirraa deebi'anii guyyaa 5 dura qawwee dhuunfaadha. Qawwee 4 namarraa kan sababa keenyaan sababa ijoollee qeyroo tana nuu fidaadha. Biyyaan barsiifnaa akka biyyiti barattutti mana hidhaa qilintoo galchinaa. Haa ta'u gaa dhimma kana faana wal qabsiistanii dhaamsa addaa yookiis ergaa addaa yoo qabaattanii isin akka jiraataa aanaa Daaroo Labuutti. Dhaamsi nuti aanaa Daaroo Labuutiif qabnu nuti qeyroo biyyaa qofa osoo hin ta'in manguddoon biyyalleen dalagarraa baatee maallaqa isii namuu nyaatee fixee sababa shoorarkaa kana makalaakaa dheeffutti kuun magaalaa keessa kutee kuun muka keessa kutee namni rakkoo guddorra jira. Nama baatii 2 ilmoo hin arginiitu jira. Rakkoo
guddootti nurra jira. Kadalagaa isii dhaadeemu keessa galu jiru jira. Qaama dhimmi ilaalutti nu iyyatee furmaata akka nu godhu itti gaafatamaan aanaa Daro Labuutii fi Oromiyaa illeen aanaan Daro Labuu guyyaa afur iyyannee nu godhuu didee Oromiyaan akka kana hatattamaan ammaan sana itti nuuf dirmatu kabajaan gaafanna. Haa ta'u gaa guddaa galatoomaa ulfaadhaa ibsanuuf kennitaniif jiraataan aanaa Daro Labuu godina Harargee Lixaarraa yaadanuuf qoodaniif. Magaalaa Sakiinarraa. Haa ta'u galatoomaa ulfaadhaa yeroo gaarii qabaadhaa gaa. Hayyee galatoomaa isinillee namni toonaa jiraadha. Hogganoota paartii KFO keessaa tokko kan ta'an obbo Addisuu Bullaallaa kibba Oromiyaatti daawwannaa taasisaa jiru. Obbo Addisuun kaleessa wayita godina Gujii Bahaa gahanitti uummata kumaatamaan simannaan ho'aan taasifameefii jira. Guyyaa boruu ammoo imala isaanii itti fufuun godina Gujii Lixaa ni daawwatu jedhamee eeggamaa jira. Gabaasicha kanuun biraan gahee Badiri Yusufiin. Kun kanaan osoo jiru duulli gabaa lagannaa guyyaa har'aa wixataan geggeeffamaa jechuun shirri mootummaan wayyaanee xaxaa ture fashaluun beekamee jira. Haaluma kanaan guutuu Oromiyaatti duula gabaa lagannaa gabaattu jira jechuun ololli dubbatamaa ture kan hin milkoofne ta'uu jiraattonni dubbatan. Yuunivarsiitii Maddaa Walaabuutti basaastonni mormiin gabaa lagannaa wixataa har'aa geggeeffamaa jechaa turanis salphachuu isaanii barattoonni Yuunivarsiitii Maddaa Walaabuu OMN itti himan. Gabaasa kanaaf ammoo Feezaa Eliyaas. Qaamonni diinaa hawaasa afaaffaajjeessuuf Oromiyaa godinaalee garaagaraa keessatti bobba'uudhaan mormii gabaa lagannaatu jira jechuun olola sobaa hafarsaa turan adeemsa qindaawaa qeerroon Oromoo taasifteen akka hongawan maddeen gabaasan. Haaluma kanaan walqabatee Yuunivarsiitii Madda Walaabuu keessattis basaastonni kunneen mormii gabaa lagannaatii fi hiriirris guyyoota 15f akka labsame fakkeessuudhaan olola sobaa barattoota fireeshii warra dogongorsiisuuf deemantu jira jechuun barataa yuunivarsiitichaa tokko Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif hime. Haa ta'u malee barattoonni buleeyyiin qormaata xumuranii waan galaniif barattoonni haaroonni of eeggannoo barbaachisaa ta'e akka godhanii fi hiriirri yaamame tokkos akka hin jirre himuun barattoonnis tasgabbiidhaan barnoota isaanii akka hordofanii fi qormaata isaanii akka fudhatan beeksisan. Dabalataan namni kun akka himutti mooraan yuunivarsiitii Madda Walaabuu yeroo ammaa humna waraana wayyaaneetiin akka dhuunfatamte himuudhaan basaastota kanneen irratti tarkaanfii barbaachisaa fudhachuudhaaf ammoo haalli jiru mijataa ta'uu baatullee hanga dandeenyutti diina kana ittisuudhaaf carraaqqii godhaa akka jiran hima. Kanuma cinaatti akka guutuu Oromiyaatti hawaasni Oromoo tarsiimoodhaan deemuu akka qabanii fi hiriirri haala labsii kanaan furmaataa fi murtii itti kennuun duratti waan manni maree bakka bu'oota uummataa jedhu dhageeffanne ejjennoo keenya kallattii barbaachisu hundaan itti deemuu qabnaa jechuun dhaamsa isaa dabarfate. Wayita mootummaa wayyaanee labsii yeroo muddamaa labsate kanatti lubbuu ilmaan Oromoo galaafachuuf qaamota socho'an irratti tarkaanfii fudhachuun barbaachisaa akka ta'es dubbata. Hayyoonni Oromootis gama isaaniitiin qeerroo fi qarreen Oromoo yeroo kamillee caalaa tasgabbiin akka feesisu dhaamu irratti argaman. Dhimma kana irratti hanga ammaatitti lagannas ta'e hiriirri qeerroon yaame tokkolleen hin jiru. Yeroo ammaa yuunivarsiiticha keessatti basaastonni galuun guyyaa boruu fi iftaanii hiriiraatu jira jechuun labsuu eegalaniiti jiran waan ta'eef hawaasni Oromoo shira diinaan xaxame kana cimsee akka balaaleeffatu dhaamu irratti argaman. Egaan daawwattoota keenyaa kun oduu oolmaa Oromiyaatiin amma kan itti dabarru haala raafamaa fi muddamaa mootummaan wayyaanee keessa seenuudhaan waajjira ministeerota mana mareetiin labsii yeroo muddamaa labsachuun ajjeechaa geggeessuuf wixxisaa jiru irratti dabalatee eenyutu muummicha ministeeraa ta'a jechuudhaan haga tokko walfalmiin OPDO keessa jiraachuus dabalatee keessummaa feerree jalqaba irratti sin beeksifneerra Dr. Tafarii Nuguseeti gara toora iskaayipiitiin jiru. Dr. Tafarii akkam jirtu? Nageenya sin badhaadha? Akkam jirtu nagaadha fayyaa keessanii? Tolemee akkuma jalqaba beeksisetti haala yeroo ammaa kana raafama keessattuu mootummaa wayyaanee keessa seenee jiruu fi ergaa keessattuu obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny muummee ministeera irraa aangoo fedhii isaaniitiin gadhiisuu walqabatee anatu ta'amoo eenyutu ta'a kan jedhutu falmiin jiraa jedhama. Muummicha ministeeraa ta'uudhaafis haalli jiru. Waliigalatti maal gama keetiin hordofte haala gara biyyaa sanarraa? Hayyee egaa duraan dursee muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaaleny aangoo gadi dhiisa jechuun waan nama ajaa'ibuu turedha. Hunduma caala garuu kan na ajaa'ibe isa otoo hin ta'in wanta sana asii godhameetu na ajaa'ibe. Duraan dursee namni kun aangoo akka gadhiisu maaliif akka gadhiisu wanti qabatamaan yeroo kanatti akka gadhiisu wanti qabatamaan jedhame hin jiru. Innis walumaa galatti duuchaadhuma
sirni dimokiraasii akka bal'atu anis immoo rakkoo kana qaama rakkoo otoo hin ta'in qaama furmaataa ta'uun barbaadaa jedhe. Duraan dursee qaama rakkooti namni isaan jedhes hin jiru. Akkamitti inni qaama akka rakkoo akka ta'es hin beeknu. Qaama furmaatas akkamitti akka ta'u hin beeknu. Hunduma caala garuu shakkiin koo maalidhaani wayyaaniin biyya san keessatti jeequmsi akka ka'uu fi gaaga'umsi guddaan akka ka'u barbaadu. Isatti qabatanii nama baay'ee miidhuu barbaadu. Amma hidhamaanis hiikamaa waan jiruuf isatti qabatanii namootuma hiikaman kanaayyuu tarii deebisanii qabu yookiin immoo isaanumarraanuu rakkoo geessisuu ni danda'u jedhee yaada. Waan akkasii sana yaaduuni otoo naman qopheeffatin aangorraa bu'ee jedhanii kan himanii maal jechuudha kun jechuun nama qopheeffatanii okay buusne nama kana erga buusne bakka isaa immoo abalu bu'een jedhanii maaliifi isaanii aangorraa bu'ii jedhii dubbadhu jedhanii rizaayin godhe jedhii dubbadhu jedhanii haga torban tokko nama otoo hin filatin turan yoo gaaga'umsa kana barbaaduu baatan. Isuma wajjiniin okay buusaa erga barbaadanii dubbatanii haga nama argatanitti immoo haga torban tokko kana maaliif callisuu dadhabe. Innis haa ta'u amma rakkoo anatu qabataa kana hambisuudha fi suuta jedhanii dhaabbileen mari'atanii abaluu hin taa'edhanii seera barbaachisu hunda foormaalitii barbaachisu hunda guutee namni tokko akka dhiyaatu irratti walii galanii yeroo sanitti beeksisuun hin danda'amu ture. Kanaaf yaa dhugaadha. Kana wayyaaniitu shiira xaxuudha waan godhe natti fakkaata. Kanaaf waan ajaa'ibaati uummanni keenya garuu tasgabbiin laaluu fi gara itti ta'u haga gara tokkotti citutti baay'ee tasgabbaa'u baay'ee of qabuu qaba jedhee yaada. Haa ta'u Tafarii qabxiilee kaaste keessatti keessumaa tibba kana keessumaa akka Usmaan jalqaba irrattis kaasee sabaa himaalee garaagaraa irratti wanni nuti ajjabaatti jiru ministeera muummee biyyattii ta'u jedhamanii namni hamatamaatti jiran Dr. Abiy Ahmed namoonni baay'een immoo iddoo guddaa kennanii leellisaatti kan turan Oromoo dabalatee sablammiileen biroo sabni Amaaraas jechuudha. Pirezidaantii naannoo Oromiyaa kan ta'an obbo Lammaa Magarsaarra namoonni baay'een ija isaanii kaawwataniiru. Tarii dhimma kanarratti odeeffannoo qabdaa laata? Maaliifi oppiidiyoon ta'uun beekamaadha. Ministeera kominikeeshinii duraanii kan ta'an obbo Getaachoo Raddaa otoo dhimmi kun yookiis immoo obbo Hayilamaariyaam Dassaaleeny xalayaa iyyannoo isaanii aangoo gadi lakkisuu hin galchiin namoota oppiidiyoo keessaa ga'umsa qaban yookiis immoo abjuu qabantu isaantu aangoo argata yookiis ministeera muummee ta'a jedhan. Isa booda immoo obbo Hayilamaariyaam Dassaaleeny tu gadhiisani ergasii booda immoo waan garaagaraatu deema. Tarii dhimma kanarratti waan jettu qabdaa laata Tafarii? Hayyee egaa waan bakka Hayilamaariyaam kana eenyutu bu'aa kan jedhu kana amma otoo hin ta'in duraan dursee yeroo walgahii guyyaa 17 sanii mari'atanii jedhama. Maaliif akkuma seenaa yoo kana bara Adawaawii kana keessa jalqabarra Prime Ministerii kan ture Mallas Zeenaawiiti. Mallas ittaanaa kan ture Siyyuu Masfanii lamaanuu abbuttii keessaa turanii. Isaanii ta'anii immoo yeroo bara 2001 yeroo jeequmsi ka'e sana Mallas akkuma jirutti itti fufee Addisuu Laggasaa immoo egaa waan inni gumaacha godhee fi sanaaf jedhamee gara ittaanaatti ol guddatee ture. Addisuunis egaa warra Sadassaa jedhamu kana warra paartii Bi'aadeen akka afaan Amaaraatiin jedhamu kana keessaa dhufee achiin booda immoo Hayilamaariyaamiis egaa naannoo kibbaa yeroo turetti uummata kibbaa kana keessattuu Sidaamaa baay'ee hacuucuudhaanii egaa waan achitti waan wayyaaniin goote barbaaddu waan godhee fi gara federaalatti ol dhufee ittaanaa ta'ee booddee Mallas gaafa du'uu immoo pirezidaantii yookiin muummicha ministeeraa ta'ee inni immoo paartii kibbaa kana keessaa haga ammaa iddoo kana hogganaas ittaanas kan hin ta'in OPDO keessaa
Kanaafiyyuu ammaanachi muummichi ministeeraa kana booda dhaadhiyoo keessa ta'uu qaba jedhanii murteessanii yeroo isaanitti hagaasii egaa muddamiinsi Hayilamaariyamis otoo achiyyuu hin gahin yeroo kanatti gadhiisa jedhamee hin yaadamne gama biraatiin waan qophiinis hin turre waan kanaaf abalu qopheessina abalu haa filatamu haala kanaan filachiisna kan jedhamu hin turre egaa kanarraa kan ka'e anaan kun keessa jijjiraachuu hin oolu ifatti mul'achuus baatu dhumarra amma har'a akka dhageenyetti gara keessattis akka dhageenyutti Dr. Abiy Ahmed hoogganaa dhaadhiyoo ta'anii filatanii jiru. Lammaa Magarsaa immoo ittaanaa dhaadhiyoo ta'anii filatamanii jiru. Kana jechuun Dr. Abiy Ahmed kan ittaanaa godhanii hoogganaa godhanii kan filatanii fi iddoo Hayilamaariyamitti filachiisuudhaaf jedhu. Kanaaf gaafa sanbata xinnaa fuuldura keenyaa kanaa walga'iin Adawaawii taa'ee Adawaawii hoogganaa Adawaawii godhee Dr. Abiy ni filata jedhamee eegama. Haala sanaan hoogganaa Adawaawii erga ta'aniin booda gara paarlaamaa deemanii immoo paarlaamatti filatamanii egaa muummicha ministeeraa biyyattii ta'uu kan jedhamutu jira. Dr. Tafarii kanumaa wal qabatee kun kanaan osoo jiru amma koreen hojii raawwachiiftuu Adawaawii 36 walgahii ariifachiisaa waamanii jiru kophatti wal ga'uudhaaf jechaatu odeeffannoon jira karaa jalaatiin karaa dhoksaa ta'ee wal ga'uudhaaf jechatu jira. Haa ta'uti yeroo ammaa kanatti manni maree ministeerotaa immoo labsii yeroo muddamaa labsachuudhaan ajjeechaa geggeessuuf ifatti labsatanii socho'aa jiru. Torbaan lamaan dhufu kana keessatti ammoo manni maree bakka bu'oota uummataa akka raggaasisuuf wixxifataa jiru. Kana keessatti dhalattoonni Oromoo bakka bu'oota mana maree ta'an akka uummata Oromoo irratti miidhaan hin dhaqqabsiifne taasisuuf yookaan labsii kana hambisuuf maaltu isaan irraa eegama kana maal gorsita gama keetiin? Hayyee labsiin kun akkuma siin jedhe kan duraa wajjin wal qabata. Yeroo kanatti wayyaaneen gaaga'umsi akka uumamu jeequmsi akka uumamu barbaadu. Kanaaf uummanni keenya waan kana irratti hubachuu qaba. Waan kana keessaa qubas hin qabu, harkas hin qabu, hadheeffatee mormuu qaba. Mormuu gaafa jennu maalidha inni akka durii san karaatti ba'uun qabu, akka durii san mana ooluun qabu, hojii isaa haa hojjetu garuu wanti kun sirrii akka hin taane hubachiisuun barbaachisaadha. Sirrii miti kan jennu maalidha gaaga'umsi haa uumamu jedhaniiti muummee ministeeraa achi kaasanii gaaffiin paawar vaakiyuumiin akka uumamu barbaadan. Paawar vaakiyuumiinis uumamee uummanni hin jeeqne, uummanni nagaa ta'e, uummanni numaayyuu tasgabbaa'ee mee waan isaan godhan ilaallaa jedhani. Kanaaf uummata keenya baay'ee galateeffachuu barbaanna. Taansee egaa waan suni uummanni hin jeeqa jedhanii waan yaadanii fi dura qopheeffatanii ture labsii yeroo hatattamaa kana. Labsii yeroo hatattamaa kana yeroo labsanii seeraan ala heeraan alas kan isaan labsani. Maaliif heeraan ala maaliif seeraan ala kan jennu yoo fudhannee jenne duraan dursee labsii kana kan qopheessuu qabu qaama independent ta'edha. Qaamni isa qopheessayyuu hin beekamu. Amma qaamni aangoon kennamee fi labsii kana labsuu qabu miti. Haa jennu egaa labsii kana erga qopheessaniin booda maal jedhanii mana marii ministeerotaatti dhiyeessinee jedhani. Mana marii ministeerotaa kana keessatti yoo xinnaate dhaabni dhaadhiyoo jedhamu ministeerota 10 akkas wayii qaba. Isaan keessaa hedduun isaanii mana marii ministeerotaa kana keessa hin jiran. Isaan kuni jechuudha. Bakka isaan hin jirretti kan murtaa'e kanaaf seeraan ala. Inni biraa asumarratti kan laaluu qabnu akka seera biyyattii sanaatti seera bara 2001 yeroo muddamaa yookiin rakkoo nageenyaa jedhameeti rakkoo mana marii nageenyaa jedhameeti labsame. Karaa saniin ammas komaandi poostii jedhanii wanti isaan yayyaalan jiru. Warra hooggantoota naannoo fa'aa hooggantoota nageenyaa fa'aa of keessatti maknee dhimma nageenyaa kanarratti gorsa muummichaaf kennaa jirraa rakkoo kana furmaata kennina jedhanii wanti yaalan jiru hin taane sunis
silaa akka seera sanaatti labsii kana kan labsuu qabu labsiin hin barbaachisas kan jechuu qabu qaama kana tureeyyu qaama mana marii nageenyaa jedhamu kanaa jechuudha. Manni marii nageenyaa kun immoo maal jedhaa abalu jedhee tokko tokkoon kaayeeti itti jechuun ministeerri haajaa biyya alaa miseensa ta'a koree walitti qabaan yookiin immoo barreessan mana marii nageenya kanaa barreessaa muummee ministeeraatiidha. Barreessaa muummee ministeeraa kana eega ta'e isaan kana kan hojjechuu qabu. Amma garuu barreessaadha jedhamee kan yeroo miidiyaattis kan miidiyaa sanaa kennee kan ofumaa isaati ommuude ministeera ittisaa obbo Siraaj Fargeessati. Kuni seeraan ala. Inni biraa ministeera haajaa biyya alaa hirmaachisuu qabaa ture warqinaan iddoo sana hin jiru asii New York jira yeroo isaan labsanii ittuyyuu nimne. Kan ammoo kan jennu maalinni ministeera odeeffannoo kan jedhamu yookiin communicationii kan jedhamu Dr. Nagarii Leencoo VOAdha haasawaa godhee irratti yookiin gaafiif deebii kennee irratti yeroo ammaa kana wanti labsii hatattamaa barbaadu hin jiru biyyi nagaadha. Kanaafiyyuu labsiin hatattamaa wanti jedhamu yeroo kanatti hin jiru. Kana jechuun odeeffannoon qabu jechuudha. Kana jechuun sagaleen isaan dhaga'amu jechuudha. Inni keessaan qabu jechuudha. Kana waan ta'eef seeraan ala bakka jarri kun hin jirretti jechuudha. Inni biraa dabalataan seeraan ala kan isa godhu muummichi ministeeraa aangoorra hin jiru. Aangoo gadhiise jedhanii miidiyaa isaaniitiin himanii gadhiise jedhanii dirqisiisaniiru. Bakka kana godhanitti eenyutu itti gaafatamummaa fudhatee eenyutu biyya kana geggeessa. Ajajaan waraanaa barii muummicha ministeeraati. Ajajaan waraanaa bakka hin jirretti akkam godhaniiti labsii yeroo hatattamaa kan isaan labsuu danda'an. Haalli jiru dhuguma waan sana barbaadudha. Goni waraana uummata irratti banuudha. Fiiguudha malee yookiin waraana uummata irratti banuu waraana uummata irratti labsuudha malee haalli jiru amansiisa nageenyi jiru amansiisa waan ta'eef waan hin barbaachisne ture. Kanaaf ana fonqolcha loltuuti malee labsii hatattamaati jechuun hin danda'u waan kana. Haa ta'u Tafarii mee qabxiilee kaaste keessatti keessumaa marsaalee hawaasummaa irratti yookiin sabaa himaalee garaagaraa irratti wanta taajjabaatti jiru yookiis immoo namootarraa odeeffannoo argannu giddugaleessa godhannee gaaffii tokko si gaafachuun barbaada. Namoonni maal jedhu hawwiin namoota baay'ee akka taajjabnutti obbo Lammaa Magarsaa Piraayim Ministeerii yookiis immoo muummicha ministeeraa akka ta'an hawwii namoota baay'eeti. Haa ta'u garuu ammas komee maaltu jira garaagarummaan Dr. Abiy Ahmedidhaa fi obbo Lammaa Magarsaa gidduu jira kan jedhamutu hamatama. Inni kun dhugaatti garaagarummaan gidduu isaanii jira. Kanuma faana wal qabsiisee tarii gaaffiidhaan si gaafadhu yoo jiraate Dr. Abiy Ahmed warroota fincilli yookiis immoo qabsoo sabni Oromoo kutaalee Oromiyaa bal'oo keessatti taasisuun warra achi as baanidha. Dudduubbeen isaanii OPDO ta'anis egaa haalli jiru dhiibee sadarkaa kanarra isaan ga'eera. Otoo caasaan akkaataa sanatti jiru keessumaa warreen sadarkaa garagaraadhaan gorsanis ta'e gara ministeera ittisaa kanneen akka Siraaj Fargeessaas yoo fudhanne kanneen akka Saamoraa Yunusis yoo fudhanne kanneen akka biroos yoo fudhanne Getaachoo Asaffaa yoo fudhanne haala kana keessatti hojii isaanii yookiis galma barbaadame saba Oromoof dhugoomsu jennee yaaduu dandeenya. Mee gabaabsinuutti himi waan kana. Hayyee egaa duraan dursee garaagarummaan jira jedhu sana mirkaneeffachuu yaaleen ture. Haagani ani odeeffannoo qabutti garaagarummaan waan jiru natti hin fakkaatu. Odeeffannoon an argadhes walumaa galaniiti waan kana akka raawwatanidha kanan dhagaye. Lammaanis ittamanee Abiyyees namoonni biraas indoorsi godhaniituma waan dabarsanidha. Haa ta'u garuu hawwiin koo akka kootti otoo lammaan ta'e natti tola maaliif lammaan amma unifying symbolidha. Abiyyi caala waan fudhatama qabu natti fakkaata. Uummanni baay'een waan isa jaalatu natti fakkaata. Kuni rakkoo dhaabichaati. Torban lamaan dura waan kana irratti karaa feesbuukootiin barreesseen ture. Rakkoon dhaabichaa maalidha inni? Duraan dursitee nama 81 moo maal filatta?
namni 81 nama 45 filata, namni 45 immoo nama 15 hojii raawwachiistuu hiree filata, nama 15 san keessaa immoo nama 9 mana marii yookiin Adawaawii jiddu galeessa jettee filatta. Egaa nama 15 san keessaa immoo hoogganaa ittaanaa jettee filatta. Kanaaf miseensi dhaabaa mataa isaatiin sagalee hin qabu. Yaani namni tokko miseensa dhaadiyooti ofiin jedha. Filachuun mirga qaba erga miseensa ta'ee buusii buusaa garuu hoogganaa isaa yeroo filatu hin argitu. Dhimma murteessa irratti yoo mari'atee murteessu hin argitu. Kuni rakkoo dimokiraasii biyyattii sana keessa jirudha. Dhaabni jechuun dhaadiyoo qofa otoo hin ta'in dhaabbileen siyaasaa Oromoo hundiniyyuu tokko dimokiraasii ijaaruudhaaf ofii dimokiraatii ta'uu qabu. Ofii isaaniitii dimokiraasii sana of keessaa qabaachuu qabu. Sirna gadaan bulla jedhanii OPDOnis amma akka gadaatti deemna jedhanii akka gadaatti ammaanachi filannoo gaggeessanii waggaa 8 yoo xinnaate waggaa 4 filannoo gaggeessanii namni tokko waggaa 8 ol akka dhaabas haa ta'u iddoo kamiyyuu akka hin bulchine gochuu qabu. Iddoo kamirraayyuu akka hin turre gochuu qabu. Kanaafi kuni hanqina dimokiraasii dhaabicha keessa jiru argina. Otoo egaa sagaleen uummataa dhaga'amee caalaa lammaatu filatamee iddoo kana ga'a jennee yaadna. Haa ta'u garuu gama biraatiin egaa excusing isaan godhanii Dr. Abiyyi ulaagaa kan hundaa kan guutu isaa. Maaliif paarlaamaa akka seerri jirutti dhaabichi Adawaawiin jechuudha. Adawaawiin lammaa bakka buusuu danda'a yookiin lammaa filachuu danda'a. Garuu yoo paarlaamaa dhaqe lammaan miseensa paarlaamaa waan hin ta'iniif achi filatamuu dhiisuu danda'a. Heera mootummaa cabsaa. Kanammoo warri wajjin hin kaasanii warri Tigraay akkasitti filatanii jiru Dabratsiyoon jedhu. Kanarratti ani Dabratsiyoon waan seera cabsee fi lammaanis seera cabsu hin jedhu. Seerri biyyattii sanii eegamuu qaba. Garuu wanti godhamuu danda'u silaa Hayilamaariyaam hanga yeroo filannoon guuttataa jedhamu kun kan yeroo itti guutan jira warra hanqate kanaaf filannoo kan gaggeessanii filannoon gandarraas aanarraas jira hanga yeroo sanitti Hayilamaariyaam achirra tursiisanii kuni marii egaa marii duraa barbaachisaa achiin booda lammaa paarlaamatti filachiisanii lammaa hoogganaa Adawaawii godhanii achirraa paarlaamatti erganii paarlaamarraa filachiisuun ni danda'ama. Kana waan hin fedhiniif wayyaaneen egaa rakkoon kunis akka uumamu waan barbaaddeef yeroo kanatti Hayilamaariyaam hin gadhiisettee uummata jidduutti garaagarummaa fi waljifachuun yookiin naasuun jeequmsa akka uumamu barbaadde kanarraa kan ka'edha. Gama biraatiin hagam hojjechuu danda'a kan jedhu kun gaafii hunda keenyatti. Eenyuyyuu haa ta'u eenyuyyuu iddoo sanitti yoo filatame inni guddaan maalinni bu'uura ta'uu qaba. Dhagaa irra dhaabatanii jijjiirama ittiin fidan malee ofii isaatii dhuma ta'uu hin qabu. It should not be the end. Miinsii ta'uu qaba. Namni achitti filatame kun. Kanaafiyyuu warra durii uummata hacuucan. Akka fakkeenyaaf amma damee tikaa kana Geetachoo Asaffaatiin kan hoogganamu kuni kan nama meeqa ajjeesisaa ture kan nama meeqa ficcisiisaa ture egaa mancee hacuuccate suni mancee hacuuccaa sana diiguu qaba yoo goota ta'e yoo dhuguma ta'e yoo Oromoof hin dhaabadha jedhe Dr. Abiy waan kana diiguu qaba. Lammaffaa immoo kontirobaandistii humna militarii sana keessatti dagaage malaammaltummaa militarii san keessatti dagaage waan qabatamaa waan dubbannuuf militariin biliyeena 3 balleessee ooditariin argee jennaan bajanni militarii tasuma ooditara kamiiniyyuu laalamuu hin qabu jedhee warra seera humnaan baasateedha militariin biyya sanii jechuudha. Amma kan ummataati ummata wajjiniinidha ummata yeroo tokko kolfassi qaba gatii namoonni shanan tokko aramaa namaa aramanii fi loltuun biyya sanii ummataaf kan dhaabate jedhanii viidiyoo nutti agarsiisu garuu qabatamatti dhiyoo kanatti yoo xinnaate waggaa 2 keessatti Oromoo 3,000 4,000 ajjeesaniiru isaan kun jechuudha Daarfuritti nama ajjeese maaliif
doolaarii waan ittiin argataniidhaaf biyya alaatti gaafa erganii doolaara ittiin argatanii galii waan isaanii argamsiisuuf malee amala isaanii kan argisiisuu miti. Amala Daarfuritti argisiisan, amala Sudaanii kibbaatti argisiisan sanii uummata keenyatti maa argisiisuu dadhaban. Maaf Calanqootti dhiyoo kana guyyaa tokkotti nama 18 maaliif ajjeesan? Maal jechuudha sun? Maal nutti agarsiisa sun? Kanaafiyyuu kana hundumaayyuu diiguu qaba. Inni guddaan jijjiirama jalqabne jedhan kana. Jijjiirama uummanni keenya barbaadu. Jijjiirama dargaggeettiin Oromoo, qeerroon Oromoo, qeerrittiin Oromoo barbaadu kana bakkaan hin ga'an taananii amma fe'ee Piraayim Ministeerii yoo ta'e gatiin qabu. Eessayyuu hin ga'u. Kanaaf qeerroottis uummata keenyattis wanti himuu barbaadu akka simbira mukarra teessuuti. Simbirri mukarra teessuu mukni kun cabaa fi hin cabuu yaaddoftu. Maalitti amantii? Kochoo ishiitti amanti. Yoo mukni kunillee cabe ani balali'uu nan danda'a jettee amanti. Uummanni keenyas yoo Dr. Abiy nu hojjate hin filannaa, hin amannaa, hin ergannaa, nuun hojjatu taanan mirga keenya humna qabna, abbaa feene buusnee abbaa feene kaa'uu dandeenya. Qabsoon kun Hayilamaariyaam kan buuse humnaan malee jaalatee miti. Qabsoon Hayilamaariyaam buuse kun Dr. Abiyyis akka buusu akka nyaatu beekamuu qaba. Dr. Tafarii Nugusee haala yeroo irratti akkasumas wal falmii wayyaanee keessatti jirtu kana ilaalchisuudhaan ibsa oolmaa Oromiyaa irratti ibsanuu kenniteef hedduu galatoomii yeroo biraattis haala adda addaa irratti affeerraa ulfaadhu. Baay'ee galatooma. Egaan daawwattoota keenyaa kun oduu oolmaa Oromiyaati hagammaatti daawwachaa kan turtan hagammaatti nu daawwachuu keessaniif galatoomaa jechaa qophii keenya oolmaa Oromiyaa har'aaf xumurree jirra. Anis kan isin keessummeessaa ture Usmaan Hukumeeti akkasumas waa'illi kiyya iticha guddataatii fi gama ogummaaf teeknikaatiin Fuwaas Siraaj wajjin ta'uudhaan kan oolmaa Oromiyaa simbiraan geenye galatoomaa jechaa horaa bulaa dagaagaa.